Nama tokko irratti dafqi qaamaa garmalee fi fooliin badaa dafqaa jiraachuun ofitti amanamummaa yookaan konfidensii nama sanaa gadi waan buusuufi milkaa'ina jireenyaa fi hojii isaa irratti argachuu danda'u jalaa gadi buusuu danda'a. Namoonni dafqi qaamaa garmalee fi fooliin badaa dafqaa isaan rakkisu hawaasa wajjin walitti makamanii haasa'uu miti nagaa waaqayyooyyuu nama gaafachuu ni qaana'u. Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo kanarratti sababoota dafqa qaamaa garmalee fi foolii badaa qaamaa nutti fiduu danda'anii fi yaalii isaanii bifa gabaabaa ta'een ilaallaa jechuudha. Akkuma yeroo hundaa viidiyoo kanarratti wanti isiniin galle yoo jiraatee fi gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irra naa ka'a. YouTube chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun maatii ta'a. Nu faana tura. Dafqi qaamaa garmalee jiraachuun yaalii ammayyaatiin hyperhidrosis jedhama. Dafqi qaamaa garmalee uumamaanii fi dhukkuboota garaagaraan dhufuu danda'a. Dafqi qaamaan gara foolii badaatti gaafa jijjiiramu immoo yaalii ammayyaatiin bromhidrosis jedhama. Dafqi qaamaa garmalee fi fooliin badaan qaamaa karaa itti dhufu beekuu fi dursa nama fayya qabeessa ta'e tokko irratti dafqi akkamitti akka jalqabuu fi sababa maalirraa kan ka'e akka dhufu beekuun barbaachisaadha. Qaamolee ilma namaa keessaa bakki itti dafqi hin uumamne baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf handaara hidhii, gurra karaa alaa fi handaara qaama saalaa dubartii irratti bakki dafqi itti uumamuu hin dandeenyedha. Qaamoleen amma isinitti mee ala qaamni ilma namaa hundumtuu orgaanota dafqa oomishaniin kan marsamedha. Nama tokko irratti miiliyoona tokko hanga miiliyoona 5 kan ta'an orgaanonni dafqa oomishan ni argamu. Orgaanonni kunis bakka sadiitti kan qoodaman yeroo ta'an isaan keessaas lamaan isaanii haaldureedhaan kan beekamanidha. Orgaanonni dafqa oomishan kan qaama keenya bakka hundarratti argaman ikraayin jedhamanii beekamu. Akkasumas immoo bobaa, handaara qaama saalaa fi harma irratti orgaanonni dafqa oomishan apookraayin jedhamu. Orgaanonni dafqa qaamaa oomishan lamaan kun dafqi isaan oomishanii guddinni isaanii fi teessumni isaanii garaagaradha. Orgaanonni dafqa qaamaa oomishan kan qaama keenya bakka hundarratti argaman kun ijoollummaan yookaan dhalootumaa jalqabanii kan dafqa qaamaa oomishan yeroo ta'u lakkoomsi yookaan baay'inni orgaanota kanaa qaama keenya irratti bakkaa bakkatti garaagara yoo ta'u qaama keenya warra kaan irraa addatti barruu yookaan harka keessanii fi miila keessan irratti kan argamani baay'ina qabu. Orgaanonni dafqa qaamaa oomishan apookraayin kan jedhaman kun dafqa oomishuu kan jalqabani umuriin keenya qeerrummaaf yookaan qarrummaaf yeroo ga'e irraa jalqabeeti. Orgaanonni dafqa qaamaa oomishan warreen apookraayin jedhamanii beekaman kun warreen kaan irraa addatti dafqi isaan oomishan pirootiinii fi faatii of keessatti waan qabuu fi orgaanonni xixiqqoon qaama keenya irratti argaman konsiim gochuun yookaan immoo walitti makamuun gara foolii badaatti akka jijjiiramu godhu. Orgaanonni dafqa qaamaa oomishan kun hojii isaanii kan jalqaban yeroo booda erga umuriin dargaggummaaf ga'e waan ta'eef namoonni umuriin isaanii qeerroo fi qarrummaaf hin geenye foolii badaa qaamaan carraan rakkachuun isaanii gadi bu'aadha. Akkuma dura isinitti hime dafqi qaamaa garmalee dhufuu kan danda'u uumamaan yookaan immoo dhukkuboota garaagaraanii fi saayid effeektii qorichoota garaagaraan dhufuu ni danda'a. Dafqi qaamaa garmalee kan dhufe dhukkuboota garaagaraan booda kan dhufe ta'uunsaa yoo mirkanaa'e sekandarii hyperhidrosis jedhama. Dafqi qaamaa garmalee kan dhufe uumamaan ta'ee dhukkubni kan biraa hin jiru taanaan primary hyperhidrosis jedhama. Dafqi qaamaa akkasii yeroo baay'ee harka irratti, miila irratti fi bobaa irratti kan mul'atudha. Dafqi qaamaa garmalee harkaa fi miila irratti mul'atu ijoollummaatti kan jalqabu yeroo ta'u garuu dafqi qaamaa garmalee bobaa irratti mul'atu umuriin dargaggummaaf erga gahee booda kan jalqabudha. Yaalii ammayyaatiin dafqi qaamaa garmalee uumamaan dhufe yookaan immoo dhukkubootaan dhufe jechuufi dafqi qaamaa garmalee sun ji'a 6 fi isaa ol turuu qaba. Dafqi qaamaa garmalee kan uumame namoota umuriin isaanii 25 ol ta'e irratti kan mudate yoo ta'e dhukkubni kan biraa jiraachuusaa mallattoo ta'uu danda'a. Kan biraa immoo dafqi qaamaa garmalee kan uumamu yeroo namni hirriba isaa ciisu yookaan immoo yeroo rafu yoo ta'e ammas dhukkubni kan biraa jiraachuusaa agarsiisa. Dafqi qaamaa garmalee uumamaan dhufu maatii irraa dhaalamuu danda'a. Maatii keessan keessaa namoonni rakkoo wal fakkaatu akkasii qabu jiraannaan dafqi qaamaa garmalee kan dhufe uumamaan ta'uusaa agarsiistudha. Dafqi qaamaa garmalee dhukkuba keessaan dhufe mallattoo adda ta'e qaba. Dafqi qaamaa dhukkuboota biraan dhufe harka, miilaa fi bobaa irratti qofa osoo hin ta'in qaama keenya hunda irratti nu dafqisiisa. Dhukkuboonni dafqa qaamaa garmalee nutti fidan jiru. Isaan keessas dhukkuba taayiroodii, dhukkuba sombaa, dhukkuba kaansarii garaagaraa, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba narvii fi qorichoota dhukkuba sammuuf kennaman irraa kan ka'e dafqi qaamaa garmalee uumamuu danda'a. Nama tokko irratti yeroo dhiyoo irraa jalqabee kan dhufe dafqi qaamaa garmalee jiraannaan mana yaalaa deemee sakatta'insa gahaa gochuu qaba. Namoonni umuriin isaanii 25 gadi ta'e harka, miilaa fi bobaa isaanii irratti dafqi qaamaa garmalee yoo jiraatee fi dhukkubni kan biraa kan dafqa waliin wal qabate akka hin jirre erga beekamee booda qorichoonni dafqa hir'isuu fi balleessuuf danda'an bifa dibataan, bifa marfeen, bifa liqimsamuunii fi sarjarii yookaan baqaqsanii yaaluun kan qophaa'an yaaliiwwan garaagaraa jiru. Kanneen keessaa yaaliiwwan filatamoo ta'an sadan isaanii yeroo ilaallu akka yaalii duraatti kan kennamu bifa dibataan kan argamu almuuniyeem kilooraayid jedhama. Qorichi kun parsantii 6.25
hanga parsantii 20tti kan ta'u bifa dibataan kan qophaa'u yeroo ta'u qaawwa dafqa qaamaa cufuun dafqi qaamaa garmalee akka hir'atu godha. Qoricha kana yeroo fayyadamtanii torbaan isa jalqabaa galgala qofa bobaa goggogee irratti dibattanii ganama dhiqattu. Torban tokko boodammoo garuu torban keessatti yeroo tokko yookaan yeroo lama qofa dibattu. Kanaan achi immoo qorichi bifa marfeedhaan ajajamu jira. Booteeks jedhama. Qorichi kun immoo bifa marfeen kan qophaa'e yeroo ta'u dafqa qaamaa garmalee hir'isuuf qorichoota gargaaran keessaa isa tokkodha. Inni biraa dafqa qaamaa garmalee balleessuuf yookaan hir'isuuf gargaaru immoo cararii maayikirooweev jedhamudha. Orgaanota dafqa oomishan kompiras gochuun dafqi qaamaa garmalee hir'isuu fi balleessuuf gargaara. Egaa ergaan fayyaa har'aaf qabadee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe wanti isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentii irra naa ka'a. Rakkoo fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattanii qaamaan nama mariisuu warri barbaadan bilbila amma iskiriin irratti agartan kanaan bilbiltanii beellama qabsiisachuu ni dandeessu. Viidiyoon har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo chaanaalii koo sabskiraayib laayikii fi sheer gochuun irraanfatina. Nagaan tura.